ofii qabaadhu ofii jabaadhu jedha Oromoon gaafa mammaaku seenaa koo tokkoon isinitti maali. Akkasin irraa baratan abdii guddaan qaba. Bara 2011 yuunivarsiitiin deema ture ani. Maatiin koo harka qalleeyyiidha. Harmeen koo hodhaa hodhitee kana nan fudhadhee yuunivarsiitii deemu. Gabaa wajjin fudhannee baane. Gabaa fudhannee baanu hodhaan birrii ani fudhadhee deemu hodhaan gurguramuu dide. Gaafa inni gurguramuu didu baay'ee tokko dhiphattee baay'ee tokko boosse abbaan koos baay'ee tokko gabaa keessatti baay'ee tokko canqamani. Achiin obboleettiin haadha koo jirti. Haadha qabeenya akkamiiti? Naggaadeedha nagaddi. Birrii 800 kana gaafa dhaynee harmee koo wajjiniin birrii 800 akkatti ani yuunivarsiitiin deema waan ta'eef dirqama birrii na barbaachisa tiraanspoortii godhadhee deemuudha. Achiin mee birrii 800 naaf kenni hodhaan gurguramuu didee gaafa gurgurame sii kennaatteen. Gaafa ishiin akkas jettuun birrii 800 kana hin diddeen dhugaa isiniin jedha hin diddeen. Achiin gaafa kana abbaan koos baay'ee dhiphatee harmeen koos baay'ee dhiphatanii lamaan isaaniiyyuu baay'ee dhiphataniitu nama biraa irraa deemanii gabaadhuma keessaa birrii kana fuudhanii ittiin na gaggeessan. Suntura guyyaa tokko naa bilbiltee hin beektu haadha qabeenyaati. Baqqaanis waaqayyoon na gargaaree barumsa koos xumuree haala hunduma keessaa bahee har'a as gaheera. Amma sababii haala biyya keenya haala nageenyaa sirrii hin taanee fi qabeenyi isheen qabdu sun jalaa barbadaa'e. Naa bilbilte kaleessa akkana nan jiru beektii naa bilbilte. Achiin mee birrii hamma kanaa naa ergii. Birrii hamma kanaan rakkadhe hojiittan deebi'a jedhee naan jette. Anis kamtu na dura dhufee beektanii? Isa birrii 800 isheen na dhoowwatte suntu osoo gaafasi namni biraa abbaa kootii biddirsuu baate yookaan osoo namni biraa abbaa kootii kennuu baatee raate na nafatu. Sinii galee na darba. Mikinaatu gabaan naanna'ee torban itti dhufa malee akka iddoo kaanii miti biyya keenyatti. Na diddee garuu waaqayyo immoo na gargaaree namni biraa garaa naa laafee deeme. Kaleessa ummaa ishee naa bilbiltee birrii naa kenni naan jettee jechuudha. Baay'ee imimmaaniif dubbachuu nan dadhabe. Maaliif beektanii? Qabeenyi ishee kaleessaa suni qabeenya isheen ittiin kaleessa boonte ana birrii 800 na dhoowwatte sun jalaa barbadaa'ee gaafa isheen anaan deebitee na gaafattu baay'ee na gaddisiise. Idaa nuti qabeenyuma biyya lafaa kanaaf wantuma amma mul'atu kanaaf jennee wanta boru baduuf jennee gaafa garaa walitti jabaannu dhugaa rabbi isiniin jedha baay'een gadde. Innaa maal isiniin jechuun barbaade seetani. Bara jiraattu keessatti namni akka rakkatetti hafa jettee yaadiin. Sigalee namni bakka kufetti hafa jettee yaadiin. Qabaachuu kee har'aas nan qaba jettee naasa'i. Inni guddaan ati kan qabdu yoo qabaatte nama faana jaalala yoo qabaatte jaalallatti nama faana qabdu sun qabeenya keeti. Malee qabeenya ati har'a qabdu kuni namni hin jiru taanaan qabeenyi kee maa gaarummaa siif hin qabu. Kanaaf mee komintii jala naa kaa'aa dhugaa rabbii. Anamma birrii kana isheedhaa kennuuf keessi koo baay'ee na didee jira. Garuu akkasin jedhu dubbii sagalee waaqayyoo nama hamaa hamaadhaan deebistan jedhu. Nama gaarii isaa godhu yaraa isaa godhu gaarummaadhumaa simachuu qabda. Garuu komintii jala naa kaa'aa isin yaada kana. Namoonni akka koo immoo kana caala eelaa garaa keessanii qabdan danuu keessattuu jira. Komintii bareedaa kaa'uun isin kennuuf. Seenaa baay'ee garaa nama nyaatu seenaa obboleettii keenya kana jechuudha. Dhugaa obboleettii kana seenaa ishee dhaggeeffadhe baay'ee tokko barumsa illee irraa argadha.
argadhe akkasuma immoo isinillee barumsa irraa argadhaa dheeta isiniif jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii an nagaa kooti galata waaqayyoo isin jecha. Egaa hordoftoota kiyya seenaa obboleettii keenyaa akkas ture. Ilmi namaa kun nuti gaafa qabnu jechuudha gaafa qabnu bakka akka waan qabeenyi kun agarte hin dhumne wayititti laallee namallee tuffannaa fira keenyallee alagaa keenyallee gaarii kas yoo jettes badaas yoo jettes tuffanne garuu nuti akkasitti ilaalla jechuudha. Egaa qabeenyi waan hunduyyuu hin darba garuu namni tokko qabeenyan qaba jettee namatti boonte taanaan borus akka dhabdu beekuu qabda. Kanarratti ilaala obboleettii keenya kana har'a ishiin cinqii meeqa keessa yuunivarsiitii deemiidhaaf haati ishii yoo akkas waan kana goote garuu immoo obboleettiin haadha qabeenya qabdu har'a obboleettii mucayyoo kan dhooggatte adaadan ishii hedduuta kana gaddisiise. Ilmi namaa haga daba walitti yaadu waan dhabdu ishiitti fakkaanne garuu giseesaniif garuu waaqayyoon immoo kunoo mucayyoo kana jijjiiree ishiin har'a immoo haadha qabeenyaa taatee kan qabdu sun immoo dhabdeetu har'a immoo ishii gaafatte jechuudha. Ilmi namaa ilma namaatti yoo taate malee qabeenyi kee faayidaa siin qabu boru dhabuu dandeessa. Har'a garuu gaafa qabdu nama gargaarte gaafa dhabde immoo dhiisu bosha. Har'a gaafa mucayyoon kun gaafa ishii rakkattee yuunivarsiitii deemuu hedduu erguu fi diddee kennuu fi diddee har'a immoo ishii rakkattee ishii tanaanuu immoo birriina ergettiin bakka ishiidhaa dabartette jechuudha. Ilmi namaa akkatti akka cabetti hafa malee akka kufetti nafuun ka'a guyyaa tokko jechuudha. Siin galte akka iyyoometti nafu ilmi namaa guyyaa tokko darbuu fi danda'a ilma namaati. Kanaaf nama walitti garaa hin jabaatina. Barnoota baay'ee irraa argattu jedhee viidiyoo kana fide dhugaa waaqayyo waan anaasa ullee nama laaltee ilmi namaa daagana garaa walitti jabaata. Har'a haati ishii hodhaa irraa gurguramuu didee obboleettii ishii bira dhaqxee gaafattee fi jennaan didde. Garuu nama biraatitu mucayyoo tana yuunivarsiitii liqeessanii fi yuunivarsiitii ishii deemte jechuudha. Laalaa ilmi namaa garaa gatti jabaatu garuu har'a hoo qabeenyi sun barbadaa'eet immoo har'a mucayyoo tana ammoo mucayyoo yuunivarsiitii deemtiraa dabartaan ammoo kanumti ishiin birrii dhoggattuun gaafatte jechuudha. Ilma namaatti hin dabin ilma namaatti adaraa obboleettii kootti hin dabin gaafa qabdu qabeenya kee nama wajjin homaa siin godhu qabeenya har'a qabnu kun hin dhama qabeenyi fixeessa ganamaati jedhe Oromoon akkuma san qabeenyi fixeessa ganamaa waan ta'eef hin barbaada. Kanaaf nama tokko gargaaruu yaadi waan qabdurraa yoo doolchee qabaa yoo birrii 10 qabaatti 5 gargaari 5 bifadhu. Boru dhabuu dandeessa waan ta'eef qabeenyi fixeessa ganamaatiin argameen dhaba. Viidiyoo kana mee hanga dhumaatti dhaggeeffadhaatee barnoota irraa argattu. Dhugaa yeroo biraan bal'innaas ni haasaa waa'ee kana. Nagaa ta'a fayyaa ta'a baay'ee tokko nagaddisiisee dhugaa rabbi ilma namaa garaa walitti jaba.